Mijuun gadda keenyaa sana mijuun beekuun ooltu kan durallee gartee waan akka wajjintee sana fakkaate mijoo san cifuun qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya shamaa harka fuunee akka jirtan akkasanii fayyaadha. Bakka jirtanitti gaa nagaan keenya kan jiraadha hojjaa dagaa karaa qaxxaamuree isin bira haaloon isin jaa. Akkasumatti gaa warreen fagoo irraa nu hordofaa jirtan warreen bilbiltanii jechuudha. Yaada bareedaa nuuf kennaa jirtan hedduu akka nuuf galatoomadha. Akkasumatti gaa namni ammaa kun galatan qabu jara keenya. Nama raamata godhuun wallaahi dubbiin tun iddoo kana dhibdee mijaan hin gadda qabanii asii isaan ta'uu jiran mijaan san harkaa fuudhee kan lakkise ana. Rabbi laayitiin an silaa kamcaa san silaa isaan ajjeenna deeman jedhu wallaahi. Ara bitimile. Naaf dhowwee jechuudha hundaa'u dhowweetiin akka isaan tumne dhowwee hidhaa irraa yafee qonkootti hannee kan lakkise irra hin jiru. Sanbiraan ammas gara galee jechuudha gochan taane dalagu jira. Nama maallaqaan bitee shiftaa jechuudha mootummaa osoo hin ta'in warra mootummaa keessa jiru maallaqaan bitee deemtu hin jira. Gadaa na ajjeesaa jira. Garuu wallaahi nama gana lubbuu xiyya irraan kaartu duraanuu anaa raamata godhee amma taas booda isaa itti nu kaase akka fedhe wallaa warreen gurguddaan mana ijjeera dhadhaa gattanii nuti hojjetanii maalii nuti hattuun taane amma eefa mana siin jijjiirannu taas booda akka itti firaa dhowwu naatu beekan. Inni gadaan deemu jechuun malee naaf deema malee. Akkamitti isa ajjeesuu malee. Ol beechi gadaa nama wajjin shiftaa bitee nuti dhalattuun sun wallaa waan gada akka fakkaatti. Gadaan illee yaada seenee ture duraanuu waan kana keessa hin jiru jee gada lakkisanii jee keessa illee dhaabbatee ana haala lakkisee. والله سنجمع دون قرن سنجامع كذا سنجامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني فردوتو تاچان الجزاتو جرا جل تورتو خنجا. أران ترندي فنو سنيدي بني جرا أكمل تنادلو اللي قبتين داوچا دكان. وان قرتي تنادلو اللي تهاتوه. كوبا قبتني جو بربادي تو بليين كيجا. حاسوني خن ممان تنا آني جاللا دبتي خنا garuu immoo dubbiin gartee tola orosho tola maalii miti gartee gaafa waan tolaa dalagee maqaa tolaatii yaamanii gubbaan bineensi gartee kana dura hammaama keessatti qixaaxaa ture obboleeyyan kee qaalii arraan kana siin deebi'ee gartee shiftaa bitee gartee akkuma aaniin jaalala isheen jetti gartee wanni inni jechaa jiru kun akkuma isin dhageessaniif wallaahi hedduu takka gartee waan nama gartee nama ajaa'ibsiisu ani uumaan gartee jawwu wallaalee arraan kana asirratti ol bee dubbachuuf illee ani gartee duraanii dhaammadhee fide hordoftoota keenya tana durallee gartee isinillee gadhiisaa jettan gartee sababa keessanii gartee ammaas gadhiifni aanee jaalalaatti illee gartee komantii jalsiillee yaada hedduudha barreessuu turtan jechuu barbaade. Akkasitti aanee jaalalaa gurbaa gartee isa gadhiisa illee gaafsan illee itti dhaammadheeti jira aanee gurbaan kun gartee yookaan gama qaama seerratti kan nurra qabna jedhaniitiin ture aaneen jaalalaa immoo gartee kanarratti gurbaan gartee duraanuu soddaa fi gartee fudduun turfiidha akkuma isin jeesanii himsanitti gartee soddaasaati gadhiisa jechuudha. Akkasii gaafa hordoftoota keenya akkuma gartee kana dura isin dubbannee himnee jirutti jechuudha. Tolaan gartee gurbaan bineensi kun gartee ammallee achii waan kanaan waan ka'ee jiruuf. Garuu ani ilma namaa kana sodallee hin qabu laakiin immoo nuti rabbuma keenya sodaanna. Ilma namaa gartee hin sodaannullee naafi aanee jaalalaati illee gartee kana durallee gartee gochaa dura nurra dalagaayiti addan baasu arraa burullee hin danda'u jechuu barbaadeeti kanaafillee irra rakkoo kanaafillee gartee meegaa isiin inshaallah waliin arguu teenya waan ta'eef garuu immoo waa'ee gartee haadha mana aanee jaalalaa irratti duraanillee isii tana ana kan gartee akka isiin gartee walitti deebitu gartee kan dubbataa jiru ana waan ta'eef amma waan kana gartee
Biyyoon isii tun gartee akka deemtu khalaas ammaan tana jala mureetiin jirechuu barbaade aanan jaalalaatti illee kun ofaas jiru kana ilmaan kee irraa fudhattee aanan jaalalaa gartee isii tana ofirraa geggeessu khalaas gubbaan kun eegas hin ammaa tana nukke shiftaa bitee gartee askara bitee eegawan kana nukka deemu eegalu taate ilmaan kee irraa fudhattee isii irraa geggeessu intala teenya takkaa jiru ganda keenya biyyoon eegaa saniis fuudhan dala gartee. Siitaatu gartee waliin mari'atanitti walii taatan. An duraan baritan fuudhan biyyoon inni ammaan tana si'ama biyyoo. Isheetti manguddoo yaame dhiisii malee an hawlaan jedhanii dhiisee malee biri isaan kana deebiitu wajjin jiraadhaa hin qabu. Duraanuu wajjin irraa ofirraa isiniin jedhu. Fiddanii ijoollee tanaa diretti afaattanii. Dhuga gaa haadha ilmaan irraa qabdanneetu nuti kan durallee gartee wanni gartee isiis deebifneef jechuudha. Ilmaan irraa qabda. Namni ilmaan gartee hojii jidduu qabu tokko gartee harabtaan qabu hin qabu jedheeti gartee ani gartee namni aartee dhugaadha. Eegammoo aartee namni hoggaa arga waan fedhe ja'aatillee firraan gaggeessattee eegana kadhannee dhugaa manguddoodhaan si deebisnee jirra. Immoo laakiin eega obboleessi gartee namichi tolaa yommuu kun eega waan kanaan ka'e isin agartee amma numa gartee hojjiisuudhaan isin jaboon. Hojjiiftee kanaas ilmaan kee lamaan raawwattee biyyoon ganda keenyaa sana biyyoon beekuun ooltu tan durallee gartee waan wajjin ta'e sana fakkaate biyyoo san si fuudhu qabdu sitti fuudhu qabu sanii si fuudhamu beekadhumma amma roorroon nurra jedhalleedha biyyoon ganda keenyaa sana biyyoon beekuun ooltu tan durallee gartee waan wajjin ta'e sana fakkaate. Biyyoon san si fuudhu qabdu sitti fuudhu qabu sanii si fuudhamu beekadhumma amma roorroon nurra jedhalleedha beekadhummaan tana wanni keessii dhuleen cinqeessi jirra rakkoo guddoo keessa jiru waan ta'eef fuudha keetillee amma kan keessa godhu osoo hin taane isiin san eega tolaan asii beeksisuuf hin barbaade immoo hordoftoota keenya jechuudha eega tolaan asiin ka'e obboleettisaa achumaan karaa mana isaanii hanquttu isii sana achitti baasu jiru ammoo. Awal tokko berarti berani. Ambuat udah rakam ya kan. Wallahi. Udah bijam ban. Terus cuma bijam. Aku nama takutin. Jiranya terakhir jarak gitu bijam. Antar rumah kerja Yemen tanah desa lah Yemen kerja serantang kalau. Untuk si marat tu. Saya pernah egin. Pernah kerja tu. Tak telah bahasa komputer ada. Yemen tanah hasil tu di si. Wallahi. Waktu hari keban abarani. Biyya baasan dandeenya. Maaliif akkasumatti warri nagaa illee ni jira dhiifama. Warra badaa kanaatu warra nagaa illee nama nagaa illee balleessu jira jara keenya. Takkanaati meegaa isinillee nuti illee dhaabneedha. Wallaahi gadaa illee hojii tokko gadaa seenee amma as booda tamichaadhaa isaaf tira laafee wallaahi. Allubbiin gadana hakan takka irraan qabu. Har tokko mijaa kana wallahi me wani dalagu judana gartee jirtan akkuma gabbeeto cura waan san dalage jechuudha isaa bira dhiiga nama baasee ani nu baafne rahmata goone sanandaa wallaalee ture wallahi takkan hati garammaan tana